السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كم جرت في يوم احنا قاله الحمد لله حديثتك سيادة صوفي النسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن عباس أوديس كيستر كما ربي عليه الصلاة والسلام مع الجدني ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر جدا قيوتني كمو هنجرنو guyyoonni isaan keessa hojiiwwan gama rabbiitti jaallataman guyyaa kurnan kana caalaa jedhan guyyaa kurnan kana caalaa kan hojiin jara keessa hojjetame kamu gama rabbiitti jaallatamu kan guyyaa kurnan kana caalu hin jiru jedhan ugga kana sahaabonni gama rabbi alayhi salatu wassalam walal jihadu fi sabilillah kara rabbi keessatti qabsaa'uun jihada bahuun jihada jechuun kan itti fedhamu yeroo baay'ee iddoo waraanaa deemanii diina rabbii itti qabsaa'anii yookiin du'anii yookiin ajjeesanii diinirraa deebisuu jechuudha. Inni kunillee hojii yeroo kana keessa hojjetamu ibaadaa kamuu yeroo kana keessa hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf zikrii gochuu jedhu quraana qara'uus ta'u yookiin salaata sunnaa salaatu ta'u sooma soomoo ta'u warra hajjii dhaquu ta'u warra sadaqaa jedhu warra takbiiraa jedhu warra subhaanallah jedhu yeroo kana keessa takbiiraa jechuunis sunnaadha. حتى أبو هريرة في عبد الله بن عمر كرابة هنيتي تكبيرا جدو نمون تكبيرا جرا كان أجيفة هنيتي والجهني تكبيرا جدا ترن عبادة وان أككنا كنن ذو الحجة كرنا نجل كباكي سوجة منو جهاد يرو برا له يود في جهاد يرو برا جران چالو جنان إرقم ربي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله دن جهاد نكرا ربي كي ستيرو برا قدام اللي جران چالو يونم نتوكو لبو إساتين qabeenya isaa hunda fuudhee bahee falam yarji' min dhalika bi shay'in lubbuudha isaatiinis achitti shahiidee akkuma kana qabeenyi isaas hin deebine waan qabu hunda karaa rabbii keessatti wareege yoo achitti du'e malee namni biraa ibaadaa yeroo kana hojjetamu caaluu gonkumaa hin danda'u jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yeroo kana keessatti ibaadaa adda addaa fakkeenyaaf quraana qara'utti haa jabaannu zikrii jechuu irratti haa jabaannu تكبيرا سبحان الله الحمد لله جتشوتي هاجبانو نمني دندي سوما ها سومو إني كان دندي صدقا صدقتو كان فرو ما هفوفو إني مربي نساب مجيس حجي ها قدو أضوحيا قالو دافا قبوفنو إبادا وان أدى أدى أكا صدقا كينا جورتيو بباني يرو في لتمتو يرو جال لتمتو في چالتو دا جتشودا إنو ما يعلموني جلقب كورنان جلقبا ذو الحجا كان چالمو عشر الأواخر رمضانات تعالى جتورة تيانا دادا كأي هل كيوتي هل كان عشر الأواخر تعالى قيان مو كان ذو الحجة كرنا تعالى يا دجدودا شيخ الإسلام ابن تيمية فايكن دبتن كنافو يروفي لتمتو كان كيستي بريتنا عبادة رتها جبانو كما ربي كينيا اتحاد إهانو ربي تنو دهيسو على رم ربي نوف أرقم سيسو حجن جتشو إسيادة تشيسو بربادتني ديرسو فدهين كبوكا نمرتين إسني كبابسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.